daa'imman indoominii nyaachisuu kan jedhu ilaalla. Daa'imman indoominii nyaachisuun yeroo hedduu maatiin akka inni soorata keessaa waan gaarii ta'etti akka daa'imman isaaniif waan gaarii godhanitti kan yaadan jiru. Haa ta'u malee daa'imman indoominii nyaachisuun miidhaa cimaa qaba. Wanti kun daa'imman ifaa turu nama guddaafuu gaarii miti hin gorfamu. Keessumaa daa'imman umuriin isaanii waggaa tokkoo gadiif sirumaa akka hin kennamne beekamaadha. Sababni isaas salphaatti akka fe'aman taasisa waan ta'eef. Haa ta'u malee nama umurii kamiifuu indoominiin gaarii miti. Biyyoonni gurguddatan egaa daa'imman isaaniif wanta kana kennaa hin jiranii. Kunis sababa gurguddoo afuriifidha. Sababni gurguddoo kunneen kan jalqabaa akka inni yeroo dheeraaf turu danda'uuf ashaboo hedduutu itti dabalama. Erga oomishamee erga warshaatii ba'ee hanga dhaqee maamila bira ga'ee gurguramutti akka inni tajaajila ala hin taaneef tursiisuuf jecha ashaboo hedduutu itti dabalama. Ashaboon kun immoo soodiyeemii hedduu of keessaa qaba. Soodiyeemii fi ashaboon egaa yeroo hundaa tokkumadha jechuun ni danda'ama. Sababa kanaaf egaa ashaboon immoo soodiyeemii hedduu waan qabuuf kalee daa'immanii ni miidha. Wanti soodiyeemii qabu, wanta ashaboo qabu daa'immaniif haa turu nama guddaaf hin gorfamu. Daa'imman immoo wanta kana salphaatti kaleedhaan qulqulleessanii baasuun itti cima waan ta'eef kalee isaanii miidhuu danda'a jechuudha wanti kun. Hanga ashaboo hedduu qaba. Garbiraan ashaboo kanaan dabalata keemikaalonni achi keessatti argaman kanneen akka monosoodiyem glutaameet kan jedhaman kan sammuu daa'immanii miidhuudhaan beekaman jiru. Monosoodiyem glutaameetiin keemikaala sammuu miidhuudhaan beekamudha. Kun immoo achi keessa jira. Kanaaf daa'immaniif egaa akkuma isinitti himuun barbaachisu jechuudha. Kan miidhaa guddaa qabu beekamaadha. Qabxiin sadaffaan immoo indoominiin akka hin gognee fi akka lallaafaaf jiidhaa ta'e yeroo dheeraa turuuf keemikaala piroopeeliin gilaayikool jedhamutu itti dabalama. Indoominiin har'a oomishamee har'a warshaatii ba'ee ji'a 2-3 booddees lallaafaadha, jiidhaadha, hin gogu jechuudha. Kana gochuuf immoo kan itti dabalamu keemikaala kanadha. Keemikaala kana malees akka nyaanni kun mi'aawaa ta'uuf nyaanni egaa yoo mi'aaye daa'imman ni jaallatu. Daa'imman waan mi'aawaa hin jaallataniif yommuu jaallatan immoo har'aa boorii maatiin ni bitu. Yoo kun bitame immoo dhaabbanni kun hedduu gurgurata. Kanaaf wanta nyaata mi'eessu hedduu itti dabalu jechuudha. Keemikaala akka inni hin gognee fi lallaafaaf jiidhaa ta'e yeroo dheeraa turu dabalata wanta nyaata mi'eessu hedduu itti dabalu. Kanneen akka fakkeenyaaf diyooksiin pilaastiisads kanneen jedhaman itti dabalu jechuudha kan mi'aawuuf. Kanneen kun immoo wantoota kaanserii fiduudhaan beekaman keessaa kanneen gurguddoodha. Kanaaf egaa miidhaan fiduu danda'u ammas tilmaamuu dandeessu jechuudha. Inni gad biroon akka inni ofitti nama harkisuuf, akka inni bareeduuf, akka inni ofitti harkisuuf wanti irra keessa dibamu akka inni miidhagu taasisu waaks kan jedhamu kan irra keessa dibamu ofirraa qaba. Kun immoo tiruu daa'immanii wanta miidhuu danda'udha. Kanaaf egaa daa'immaniif haa turu nama guddaafuu indoominiin gaarii miti jechuudha. Daa'immaniif indoominii kennuun gonkumaa gaarummaa kan hin qabnedha. Bakka isaa kanneen akka paastaa fa'aa nyaachisuutu irra gorfama. Haa ta'u malee wantoota warshaatii ba'an nyaachisuurra daa'imman wanta manatti qophaa'e nyaachisuutu irra gorfama. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naqaa. Turtii gaarii.